nama birattis eebbifamaa waaqa birattis hojii eebbifamaa namoota harka qalleessatan gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef tattaaffii amma dura gootaniif baay'ee ulfaadhaa kabajni isinirra haa bulu jechuun barbaada. Jalanne damee jedhe mululu baay'ee dhufeemi mululu dasii gammachuu dasdasii jedhaar. Na tursiisuu gabbadhaa jiraadhaa galatoomaa jedhaatuma jira kaane. Galatooma jedhaadha guyyaa keessa lafa ol ka'e du'ullee jiraadhellee amma achi keessaa ba'ee manni kun ijaaramee karaa biraa socho'een jiru. Asuma keessatti kunoo ciisee gabbadhee kunoo bulaa jira jechuun oolfadhe. Dhaarra isinillee gabbadhaa jiraadhaa fayyaa ta'a umurii dheeraadhaa gabbadhaa rabbi isinii haa kennu jasaa argadhaa guyyaa keessa ol ka'ee kanatti ba'ee guyyaa keessa inni shuumeen nama shaaraa. Rabbi immoo guyyaa keessan gabbadhe jiraadha fayyaa ulfona isinii haa kennu. Jirri abbaa langaa kun baay'ee kan biraa dhiisa hunda ofiitiin qarshii duuntan hunda ofiitiin dhufaniiti bakka dadhabduu jaartii tan dadhabduu tan dhufanii hunda ofiitiin biyyee qotanii haa kan guddina bakki illee bakka dhufanii illee miti namni illee kan dhufanii miti akka namummaatitti garuu kan waaqaa keessa dhufee baay'inaan kan aanaa dhiisa ka oromiyaa ka yookiin godinaatu baay'ina isaan galateeffannaa jedha. Usni Shee'amaan Haji Seen jedhama. Akka ganda kanaatitti garee kana hooggana ganda garee kanaa ture. Haalli isaan keessa jiraatan haala gadadootiif haala hiyyoo keessaa isa dhuma isa du'aatiif kennaman jechuudha. Namni tokko ka isaan laalu kan jirre rabbiin malee namni isaan to'atu kan jirre kawaan irratti ijaaraman dhabanii beeta kiristaan itti godaananii galanii abbaan manaa isaanii achi lubbuu ofii dhaban. Waan waliin seenanii waliin waan ofii hiikkatanii yaada ofiitti ibsatan dhabanii rakkoo gadadoo isa dhuma haga du'aa jiraa si deemsisu keessa turanii adda abbaan halangaa godinaatiif aanaa akka aanaatitti ijaaramanii duutuu tana boolla keessaa qabrii keessaa galchan jechuudha. Akka waan abbaan manaa ka du'e sun dhagaleetitti mana kana fakkaatu bineensa waliin ka galaa turte sareeniif bineensatu isii eegaa bulaa kana waliin ka jirtu kana keessa rabbi isii baasuuf baay'ee isin galatooffanna. Seenammuu jedhama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Amma kan jirru ganda Makkoodaa haadha harka qalleetti rakkattu waajjirri dhimmaa fuduu gara waajjira abbaa alangaa deddeebi'an nama walitti banii waajjirri abbaa alangaa godinaa fi aanaa kenna rakkoo isaanii hubatee rakkoo qabaachuu isaanii eega addaan baasee booda isaan deeggaruuf waan lamaa murteessa. Inni dura harka qalleettiin tun rakkoo baay'ee keessa kan jiran waan ta'eef rakkoo isaanii kan haga ta'e irraa qoodamuuf akka aadaa Oromootti. Lammaffaa immoo tajaajila abbaa seerummaa bilisaan tajaajila abukaatummaa bilisaan kennuuf dubbii isaanii fudhatanii ilaalaa jiran. Maqaan kiyya Waaqoo Quxii jedhama. Hoogganaa waajjira abbaa alangaa aanaa fi magaalaa Nageellee Arsiiti. Harka qalleettiin tun maqaan isii Jaalanne jedhama. Kanaan dura miilaan asii waajjira keenya dhuftee godina deemtee godina waajjira abbaa alangaa godina Arsii lixaanu erge miidhaan isiin qabdu waa lama. Tokko namni uumama isaatiin bu'uura jireenya dhala namaatii fi waan barbaachisu hin qabdu tokko nyaata hin qabdu uffata hin qabdu mana hin qabdu akka tasaa ta'ee abbaan manaa isii achi magaalaa du'ee nan beeta kiristaanii awwaalanii turanii namni isii ollaa isii galu dura walii galtee uumanii lafa qonnaa irraa kireeffatee ture. Kireeffatee turtii yeroo dheeraa booda aadaa mallaquma dabalaa fi kookii kennaa fi hoggaan akkasitti dhufeeti maqaa gara ofiitti jijjiirate lafa isii tan. Kii daraja daddafaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Arsii lixaati. Tole akkuma asitti argitan biiroon keenya sadarkaan jechuudha hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjetu cinatti illee namoota sababa garaagaraatiin humna hin qabne harka qalleessa ta'an gargaaraa tureera. Bu'uuruma kanaan jaartiin har'a sadarkaa godinaatitti qaamolee garaagaraa wajjin qindoofnee ijaarreeftuun harka qalleettii turanii sababa harka qalleessa ta'aniif yookiin sababa humna dhabaniif haqa dhabuun qaban yaadama jedhuun
abbaan alangaa keenya kan sadarkaa godinas ta'e kan sadarkaa aanaatti jechuudha tajaajila deeggarsa bilisaan dhaabbatee fi falmii mana murtii irratti gaggeessaa jira gargaaraa jira. Isfaadhaa maqaan kiyya Mallasaa Abbaayeen jedhama. Taanaa hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaati. Guyyaa har'aa kana dhugaa dubbachuuf hojii seenaa qabeessa hojii dhala namaa lafarrattis rabbi birattis kabaja namaa kennuu fi ulfina qabu kana irratti argamee haadha keenya kana dirree irraa gara manaatti galchuuf asitti argamuu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhagahame. Namoonni hojii kana keessatti hirmaattan yaadaanis qabeenya keessaniinis keessattuu immoo waajjiraaleen abbaa alangaa godina Arsii Lixaa sadarkaa godinaa fi sadarkaa aanaalee akkasumas bulchiinsi magaalaa Nageellee Arsii fi hooggansi ganda kanaas tattaaffii amma dura gootaniif baay'ee ulfaadhaa kabajni isinirra haa bulu jechuun barbaada. Hojii duudhaa uummata keenyaa ta'e hojii guddaa kana qabatamaan asitti agarsiisuun waan jabaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojiin tola ooltummaa kun aadaa Oromoo keessaa madde duudhaa Oromoo keessaa madde kaleessa Oromoon rakkataadhaaf hirphaa ture beelaa nyaachisaa ture dheebota bishaan obaasaa ture aanan obaasaa ture midhaan nyaachisaa ture akkuma san abbootiin alangaa magaala keenyaa godinaa fi aanaalee godina keenya keessa jiran walitti deebi'anii rakkoon isii amansiisaa fi harka qallummaan isii baay'ee kan itti amanan waan ta'eef ji'a tokko har'aa mana amma isaan keessa galan kun qullaadha homaa keessa hin jiran ganna roobaan rakkatu bona aduun rakkatu kanarraa kaanii yaa deeggarruu karaa jedhuun deeggarsa godhan ji'a tokko har'aa mana kana asii waliin dhaabne har'a akka kana fakkaatutti xumuranii maatiif isaanis xiqqoo dhukkubsataa waan ta'eef maatii kana guutuu waliin akka itti galaniif mana duwwaa miti firaashaa fi algaanis waliin itti galee guyyaa har'aa itti galaniiran. Isaan ammoo kophee sun godhanne miilaan nu bira dhufaa turanii amma nama kana maal godhuu qabnaa ka jedhu tajaajila seeraa cinatti waan kana yoo adeemsa falmii seeraatiin ka deebinuuf akkuma jiru ta'e jiraachumaafuu ala galtii namni dhuftee kadhattu iyyuu haa ta'uu dandeetti waan ta'e maal goonaa jennee waajjira abbaa alangaa godina Arsii Lixaa waliin mari'annee erga isaanii wajjin mari'anneen booda dura siraarratti harka qal'eetti wayiiti jira isaanii wanni jechuu barbaadanii turanii haa ta'u dubartii tan hin caallee ka jedhu amansiifnee garana deebifne erga deebifne mana kana ijaaruuf jalqabne ijaarsi asitti wanni jedhu chaalenjii guddatu nu muddate mana kana fixuudhaaf tokkoffaa dhiyeessiin naannoo kana hin jiru lammaffaa ammootu hojjetaa rogaan arganne hojjetaan aanatu hojjetaa siin jedhee si dhufa sababa saniif chaalenjii guddaa argine haa ta'u dhageessine mana kana asii seenuu dandeettee jirti waan ta'eef nu amma fuulduraafillee wanti si godhuu qabnu tokko deeggaruu qofa osoo hin taane yaadaanillee bira jirra lammaffaa immoo deeggarsa seeraa kana kan falmii hordofaa jirru haga dhumaatitti hordofnee deemna. Cinatti ammoo kallattima biiroon keenya karoora qabateen jechuudha. Namoota harka qalleessitan gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef kanumarraa ka'uudhaan qabatama rakkoo maatiin kun keessa jiru qaamaan gadi buunee erga ilaalleen booda baay'ee waan nutti dhagahameef abbootii alangaa yookiin waajjiraalee abbaa alangaa aanaa godina keenya jala jiran qindeessuudhaan erga irratti walii galleen booda rakkoo isaanii akkuma duratti kallattii garaagaraatiin maaliif dhugumatti jechuudha eenyu inni rakkate inni jedhamu sun erga laalleen booda bu'uuruma kanaan yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti jechuudha mana kana fakkaatu ijaaruu fi dandeenye jirra. Haati tuni badheetti bagatamanii bakka sanii kaabsanii asiin ga'uun waan xiqqaa miti. Ammas yaada isaaniitirraa akka dhageenyetti nama deeggaramuu qabudha. Kabajamoo kantiibaanis yaada isaa qabataniiru. Waajjiraaleen abbaa alangaa keessattuu godinnii fi magaalaa Nageellee Arsii aanaa Nageellee Arsiis asuma jiru obbo Waaqoonfaa hedduu ulfaadhaa jecha ammas biraan hafnu jechaadha. Kana akkasitti qabna. Kun immoo hojii nama birattis eebbifamaa waaqa birattis hojii eebbifamaa duudhaa Oromoo keenya kaleessaa keessa waan ture. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa keenya kaleessaatti haa deebinu tajaajila lammummaatiin rakkataa haa gargaarru jedhee seeraa fi labsiidhaan deeggaranii waan baasan waan ta'eef anis
maqaa bulchiinsa magaalaatii fi maqaa kiyyaan abbootii alangaa godina keenyaa fi magaala keenyaa rakkataa keenya cinaa dhaabbachuu isaaniitiif aadaa kaleessaa qabatamaan argisiisuuf hojii kenna tajaajilaa mootummaan baase kana qabatamatti akka hojii irra oolu gochuu isaaniitiif akkasumas immoo rakkoo hawaasa keenyaa qoodamuu isaaniitiif galatoomaa ulfaadhaa jechuun ni barbaada.